Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa isa jalqabaati kan jedhaman Obbo Hasan Alii waggoota 27 booda gara biyyaa deebi'uu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Obbo Hasan Alii sababa wallabdee siyaasaan waggoota 13tti dhiyaatuuf biyya baqaa keessa jiraachaa turan. Kamisa irraa muda 25 bara 2025 gara Itoophiyaatti deebi'uun isaanii kan naga'ame. Obbo Hasan Aliin walakkeessa bara 1980 keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984 hanga bara 1987tti pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa isa jalqabaa ta'uun hojjetanii turan. Bara 1988 ammoo wayita Obbo Kumaa Dammaqsaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii hojjetaa turan Obbo Hasan Alii pireezidaantii itti aanaa ta'uun hojjetaniiru. Naannawaa xumura bara 1990 keessa biyya irraa baqattummaan biyya Ameerikaa keessa jiraachaa turan. Kamisa irraa wayita gara biyyaa deebi'an pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoonni biroon buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti simataniiru. Pireezidaantii Shimallis Obbo Hasan Alii yeroo 13tti dhiyaatu booda maatii isaanii waliin gara biyyaa wayita deebi'an yommuu simmadhu kabajatu natti dhaga'ama jedhan. Pireezidaantiin duraanii Obbo Hasan qabsoo uummata keenyaa keessatti gahee guddaa baachaa turaniiru jechuun jajan Obbo Shimallis Abdiisaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa irraa kan akka qaqqabu namoota adda durummaan bu'uura kaa'anidhas jedhaniiru. Mootummaan isaan waayilota isaanii waliin bu'uuressan qabsoo uummataatiin utubamee dhiibbaa hunda dandamatee cimee uummata isaan qabsaaniif tajaajilaa jiraachuu ibsan. Gara biyyaa deebi'uu isaanii dabalataan bu'aa dadhabbii isaanii akka firii godhatanii argu jedhan. Gahee Obbo Hasan sadarkaa hundatti ba'aniif akkasumas tajaajila isaaniitiif mootummaa naannoo Oromiyaa akka galateeffatu ibsan. Kana malees mootummaan isaanii namoota oolmaa biyyaaf oolan sababoota adda addaatiin biyya irraa fagaatan gara biyya isaanii akka deebi'aniif deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu eeran. Hangaa duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa kun nama caaseffama mootummaa naannoo Oromiyaa bu'uuressan keessaa isaan tokko ta'anitti heeramu. Waa'ee lafa babal'ifannaa Finfinnee fi lafa isaan irraa buqqa'uu qonnaan bultoota Oromoo ifatti nama mormaa turanidha. Finfinnee yoo feete samiitti tolaa guddattu malee abadan qonnaan bultoota Oromiyaa buqqiftee dalga akka babal'attu hin eeyyamnu dubbii jedhuun hedduu yaadatamu. Kana malees Finfinneen lafti ishees samiin ishees kan Oromooti jedhan jechuunis kan isaan yaadatan hedduudha. Waa'ee jijjiirraa alaabaa Itoophiyaa irrattis nama gumaacha guddaa qabudha. Haa ta'u malee garaagarummaa siyaasaa aangawoota mootummaa yeroo sanaa olaantummaa qaban garee TPLF waliin wallabdee keessa galuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1989 biyya isaanii gadhiisanii baqachuuf dirqaman. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa isa jalqabaa kabajamaa pireezidaantii Hasan Alii Ibraahim yeroo seerri mootummaa federaalaa Itoophiyaa yookaan FDR yaa'eera mootummaa irratti sadaasa 29 bara 1987 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mirkanaa'e mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromoo bakka bu'uun bakka bu'oota uummataa isaanii waliin mari'atanii waliif ibsanii mallatteessuun mirkaneessan keessaa kanneen akka Dr. Nagaasoo Gidaadaa Soolan, Obbo Kumaa Dammaqsaa, Profeesar Jamaal Abdulqaadir, Hajii Musaa Abbaa Bulgaa Abbaa Olee, Dr. Addisuu Lammaa Waldamaariyaam, Obbo Abdiisaa Ulfaataa Fakkaansaa yookiin Abbaa Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ammaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Obbo Girmaa Birruu Gadaa, Dr. Muktar Rashid Abbaa Bukar, Dr. Ibrahim Ahmad Abdallaa fi kanneen biroo waliin ta'uun mootummaa naannoo Oromiyaa ijaaruu fi gurmeessuu keessatti gahee leencaa baatanii turan. Dabalataanis Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa akka taatuu fi afaan hojii naannichaa afaan Oromoo akka ta'u ittiin barreeffamni isaa immoo qubee akka ta'u labsii heeraa fi mootummaa naannoo keessa akka galfamu nama taasisanidha. Bara 1985 mootummaan naannoo Oromiyaa erga hundaa'een booda yeroo jalqabaaf barruulee afaan Oromoo qubee fayyadamuun maxxanfamu kiilolee kan jedhamu akka qophaa'u nama taasisanidha. Goota qabsoo abbaa qabsoo jaalatamaa pireezidaantii kabajamaa Hasan Alii Ibraahim seenaa gootota wareegamtoota calanqoo akka yaadatamullee nama taasisanidha. Kun giddoo baayogiraafiidha.